Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurna boodaa keenya mire dhufnee bar kunoo itti seenuu malee wanni hafeen jiru garuu gaa guyyaa tokko dhiisii sa'aan takkaahu yoo neef rabbiin siin gahuu fadhe malee niin gahe jechuu hin dandeessu. Insha Allah warra kurna boodaa seenu rabbi nu haa godhu. Dhaamsaan qabaarraas dhufeetiin jira. Dhaamsiniin qabu kurna kan akkamitti dabarsina ibaadaa hamma durirra dabalatuudhaan haa jabeessinu. Masjidoonni tokko tokko warra galgalas rakaa afur salaatee rakuma afran hafte halkan keessaa dabarsuu jira. Akkana jechuun warra nu dura dabrerraa ibaadaa duraan gootan tana bakka lamatti adda fuudhaa kurna boodaatiif hin jenne. Itti tana hubadhaa. Nabiin Rabbi sallallahu alaihi wasallam kurna boodaa yeroo dhagahee hirriiba illee irra fujii kan achi dura hirriibaa fi kaan wal keessa godhu. Akkasuma ammas ni kaasa jee warra isaatii fi maatii isaa hirriibaa kaasa jeeni. Umar bin Khattab kan achiin duratti galgalatti hin buufne halkan guyyaa kurna kana keessa halkanii quraana buusa jee. Salaata akkasumatti warri nu dura dabre dabalan ibaadaa itti ida'an malee hamma kan adda fuudhaa dhaabeti akkasii quba qabaadhaa. Gama biraatiin itikaafa jedhanii gaa namni hedduun dargaggoonni namni adda addaa karaa itikaafaa deemu. Itikaafa kana irratti hin dhaamsa qabu. Dhaamsini hin qabu warri itikaafa teessan dargaggoon keenya achi keessa lallabuu, goohuu, lafa balleessuu, afataa fi kana nyaataan balleessuu, haadha abbaa dhatte mataa jabaatanii nyaata haadha abbaan isinii erge. Waa hedduu jira wanni neefin gabaabsee dhaamsa kana dabarsuudha jiruuf. Nyaata kana kunnaan taane kunnaatee jedhanii ammas qaalii haadha abbaatiin alatti bahanii bilbilaan wal qabatee ammas namni yeroo hamma kana keessatti bilbila waliin bilbiluudhaa miti hariiroo namaa fi nama hedduudhaarra wanni nuti bakka san teenyuuf hariiroo rabbii fi if jidduudhaati malee har'aan tana meeseejiidhaan meesenjera waan adda addaatiin achi keessatti kophaa baanee bakka silaa ibaadaadhaa bahan sanatti carraa waan biraatiif jecha wal qunnamuudha. Kan akkan goone jechuudhaan dhaammachuu barbaade toltuu teenya tadabartees rabbi nurraa haa qeebalu irrina keenya kadabre immoo rabbi irra nu haa dabru isiniin jecha kurna kana warra carraa irraa buufatu rabbi nu haa godhu du'aadhaan isin dagadhu isinis nan dagatina walii isin dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.